Ashamar kafune daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anolee Global Media irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu guyyaa har'aas kan isinitti himu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo oduun keenyaa ammaallee akkuma oduu jalqabaa waa'ee hidhamtoota Qaallitti jiran irratti kan fuulleeffatedha. Waan nama gaddisiisu namoota Jawaar Muhammad faa wajjin lagannaa nyaataa irra jiran keessa namni tokko yeroo ammaa kana beela dandamachuu dadhabee kufeetiniin uf wallaalee yeroo ammaa kana haakimoonni dhuunfaa gilkoobsii itti godhaniitii jiru. Odeessa waan kanaa isinitti hima. Gama biraatiin Jawaar faas Baqqalaa Garbaa faas akka malee dadhabaniitii jiru. Komishinii mirga namooma Itoophiyaa mana hidhaatti Jawaar Muhammadii fi Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa faa daawwateetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo waa'ee nama Jawaar Muhammad faa wajji lagannaa nyaataa irra jiru ka of wallaalee kanaaf akkasuma daawwannaa komishiniin Jawaar Muhammad faa taasise kana gaggabaabsee gama keessan dhiyeessa. Hanga xumura qophii keenyaatti nafaana turaa jecha warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhatin tamsaasni keenya idilee yeroo gara yerootti isiniif darbu bifa salphaa ta'een daddaffiidhaan akka isin bira ga'uuf isin gargaara waan ta'eef channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Hidhamtoota Qaallitti zoonii 8 jiran kan lagannaarra jiran keessa namni maqaan isaa Boonaa Tibbillee jedhamu kufee yeroo ammaa gilkoobsiin itti kaayameetii jira. Gaazexeessaan OMN Mallabsaa Dirribsaa illee kufuuf qarqara irra jira. Akkasuma eegdota Jawaar kan turan kanneen Dumachaa fi Daawit Abdataa illee kufuuf warra qarqara irra jiran ta'uu odeeffannoon amma achirraa nu dhaqqabee ni mul'isa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi namoonni galmee isaanii jalatti himataman guyyaa 10f nyaata osoo hin nyaatin har'a gahuun isaanii ni yaadatama. Amma beelli itti hammaattee akka malee rakkoo hamaa keessa jiru. Mee isinummaan tilmaama laaqana osoo hin nyaatin irbaata itti dabaltanii halkan hangam takka garaa qullaa raftanii buluu dandeessan. Mee yeroo soomanaa Ramadaanaa hundi keessan yaadadha. Sa'aatii 12 soomuu dadhabnee akkamitti akka laaffannu hundi keenya ni yaadanna. Maarree hidhamtoonni kun guyyaa 10 guutuu nyaata malee yoo turan hangam takka namatti ulfaata, hangam takka nama dhukkubsa. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo namni maqaan isaa Boonaa Tibbillee jedhamu kun kinootii amma beela dandamachuu dadhabee kufeetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haalli jarri kun keessa jiran haalli Boonaa Tibbillee keessa jiru kufee gilkoosiin itti hidhamu malee odeeffannoon dabalataa achirraa nu gahe hin jiru. Farhaan Abdussalaamis karaa fuula Facebook isaatiin odeeffannoo Boonaa Tibbillee kana akkas jechuun gabaase. Hidhamtoota Qaallitti zoonii 8 jiran kan lagannaarra jiran keessa namni maqaan isaa Boonaa Tibbillee kufee yeroo ammaa gilkoobsiin itti kaayamee jira. Gaazexeessaa OMN Mallabsaa Dirribsaa illee kufuuf qarqara irra jira. Akkasuma eegdota Jawaar kan ture kanneen Kennee Duumechaa fi Daawit Abdataa illee kufuuf warra qarqara irra jiran ta'uu odeeffannoon amma achi nageenyi addeessa jechuudhaan Farhaan Abdussalaamis gabaasa kana nuun gaheetii jira. Jawaar Muhammad faas akka malee laaffataniiti jiru. Baqqalaa Garbaa keessumaayyuu dhibee sukkaaraa waan qabuuf dhibicha wajjin beela ta'uu wajjin akka malee rakkoo hamaa keessa jira. Hamzaa Booranallee akkasuma innillee dhibee qaba waan ta'eef dhibee san wajjin irrattuu mootu yoo amma beela guyyaa 10 kana itti daballu haala hamaa fi yaaddeessaa keessa jiraachuun beekameetii jira. Maarree daawwattootaa fi hordoftoota keenya wanni nuti goonu tokko hin jiru. Wanti goonu tokko hin jira garuu qabsoo jabeessuudha, qabsoo finiinsuudha, akkasuma mootu du'aa'ii gochuudha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haalli Boonaa Tibbillee kana fakkaata. Mallabsaa Dirribsaa fi Kennaa Duumechaa Daawit Abdataa faallee kufuuf qarqararra jiranii waan odeeffanne yeroo yerootti daddafneetiin kan isin biraan geenu ta'a. Gama biraatiin immootu komishiniin mirga namooma Itoophiyaa mana hidhaatti Jawaar Muhammad faa daawwachuu nutti himee jira. Mee komishiniin
daawwannaa isaa kana keessatti maal faa nutti hime waan jedhu mootu akka itti aanutti gama keessan dhiyeessina. Komishinii mirga namooma Itoophiyaa lagannaa nyaataarraa kan jiran himatamtoota galmee obbo Jawaar Muhammad faa jala jiran daawwachuu jimaata kaleessaa beeksise. Mana hidhaa Qaallittiitti lagannaa nyaataarraa hidhamtoota jiran ilaalchisuun komishinii mirga namooma Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalaa fayyaa fi lubbuun hidhamtoota balaa hamtuurraa akka hin buune hordoffiin itti dhiyeenya akka barbaachisu himaniitii jiru. Gaafiiwwan lagannaa sababbii ta'aniif deebii saffisaa kennuudhaan namoonni hidhamtoota gaafatan mana hidhaattis ta'ee mana murtiitti sirnaan keessummeessamuu qabu jechuunis ibsichi eereetii jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 25 bara 2013 komishiniin mana hidhaa Qaallittii fi Qilinxoo hidhamtoota argaman ilaaluu kan ibse yoo ta'u obbo Jawaar Muhammad Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi haala qabiinsaa Xilahuun Yaamii irrattis hordoffiin akka barbaachisu komishinichi ibseetii jira. Obbo Jawaar Muhammad amajjii 19 irraa qabee lagannaa nyaatarraa akka turan kan ibse komishiniin kaayyoon lagannaa kana mootummaan uummataa fi paartii isaanii ukkaamsaa fi sarbamiinsa mirga qaqqabsiisuu mormuu akka ta'e hubanneerra jedhe. Dabalataan haalli qabiinsaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa sirrii akka hin taanee fi dararamni irraa dhaqqabee akka dhaabbatu gaafachuu fi akkasuma adeemsa dhaddacha isaanii hordofuu fi namoota gara mana murtii fi mana hidhaatti dhaqan hidhuu fi rakkisuus akka dhaabbatu gaafachuuf ta'uu ibse. Bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii gaafiin obbo Jawaar faa kaasan akka isaan hin ilaallanne komishinerichaaf ibsaniitii jiru. Namoota obbo Jawaar gaafachuuf mana hidhaa dhaqan irra doorsifni qaqqabuu akka hin jirre bulchiinsi mana hidhaa kun ibseetii jira. Hidhamtoota lagannaa nyaataarra jiran keessaa lamaan isaanii dhukkubsattoota ta'uu fi sababa lagannaa nyaataa rakkoon fayyaa akka irra hin geenye wal'aanamaa jiraachuu isaanii arguu komishinichi ibseetii jira. Obbo Jawaar Muhammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa yookaan Hamzaa Adaanaa fi Shamsaddiin Tahaa lagannaa nyaataarraa kan ka'e dadhabanii dhaddacha irratti yaada isaanii ibsachuu akka dadhaban abukaattoon isaanii keessaa tokko kan ta'e obbo Muhammad Jimaa himuun isaanii ni yaadatama. Qaamni isaanii waan dadhabeef beellamni biraa akka kennamuuf gaafataniiru. Isaan yaada isaanii ibsuu waan dadhabaniif nuti yaada isaanii hubachiifnee jirra jedhaniitii jiru. Himatamtoonni of dadhabnee of wallaallee deeggarsi wal'aansaa kan nu barbaachisu yoo ta'e illee haakimaa nuti filannee qofti nu haa wal'aanuu jechuun mana murtii gaafachuu isaanii abukaatoon isaanii hubachiisanii jiru. Itti dabaluunis komishinichi haala qabiinsaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi Xilahuun Yaamii mirkaneeffachuu ibseetii jira. Hidhamtoonni lamaanuu naguma jiru jechuun maddiitti miidhaan qaama isaanii irra gahee akka hin jirre komishinichi ibsee jira. Obbo Xilahuun Yaamii viidiyoo mana hidhaa keessatti waraabamee miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifameen walqabatee haala qabiinsaa irratti miidhaan irraa qaqqabuu danda'a shakkii jedhu haasa'amaa tureera. Xilahuun Yaamii viidiyoo miidiyaa hawaasaa irra tamsa'ee hordofuun mooraa itti hidhame keessaa akka hin baane dhorkamee jira. Yeroo mana hidhaa Qilinxoo keessaa turetti reebichii fi sarbamiinsi mirgaa akka irraa hin dhaqqabne odeeffannoo na dhaqqabeera jedhu komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa. Namootni kunneen ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa booda kanneen to'annaa jala oolan keessatti argamu. Eegaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon waa'ee mana hidhaa Qaallittii irraa amma nu dhaqqabee kan dabalataa isa kana. Eegaan haala isaan keessa jiran hordofnee faana buunee kan isin biraan geenu ta'a. Eegaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo isinis odeeffannoo wayitaawaa argachuudhaaf chaanaal keenyaa sabskiraayib godhachuu hin dagatinaa jecha hanga odeeffannoo itti aanu walitti dachaanutti turtii gaarii isiniif haa taatu. Waliif Internaashinaal Kaargoo ilmaan Oromoo biyya Ijiptii fi guutuu addunyaa keessa jirtan hundi keessumaayyuu kanneen biyyoota Arabaa keessa jiraattan barbaree, daa'ima, dhadhaa, faaya aadaa fi meeshaalee gosa barbaaddanii biyyarraa fidachuu fi gara biyyaa erguu yoo barbaaddan haalli mijataan jiraachuu aaga isin dhageessifna.
waliif international kaargoon tajaajila amanamaa fi qulqullina qabuun gatii madaalawaa taheen meeshaa gosa barbaadanii guyyoota 3 hanga 7 keessatti biyya keessanitti hanga maatii keessanii deemee maatii keessan biraan isiniif dhaqqabsiisa. Maarree koottaa irraa fayyadama. Teessoon kenna biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo maadii daandii Ahmad Zakii Shaaraat Tuutaa irratti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif duwwaa 20 11 47 duwwaa 1 50 35 yookaan duwwaa 20 11 57 83 39 33 haloo jechuu dandeettu. Waliif international cargo.